dorgommii waancawwan afurii morkii Arsenaal fi City. Kilaboonni England lama waancawwan afuriif morkachaa ji'a bittootessaa yeroo gahan kun kan jalqabaati. Waancaa Premier League, FA, Carabao fi Champions League'if morkatu. Waancawwan sadan kan biyya keessaa yoo ta'an tokko immoo waancaa guddicha Awurooppaati. Arsenaal fi Manchester City waancawwan arfanuu injifachuuf hiree qabu. Waancawwan isaanii inni jalqabaa ammoo gara dhumaa ji'a kanaatti harka garee lamaan keessaa isa tokko gaha. Taphni xumuraa waancaa Carabao bittootessa 22 Arsenaal fi Manchester City gidduutti gaggeeffama. Ramaddii mo'anii darbu waancaa Champions League torban darbee baheen ammoo gareeleen lamaan Premier League lamaan Arsenaal fi Manchester City kan walitti dhufuu danda'an tapha xumuraa irratti ta'uu agarsiisa. Amma dura gareen waancawwan afur injifatee beeku tokko qofa. Innis bara 1966-67 kilaba Scotland kan ta'e Celtic'dha. Kaardii diimaa 23 tapha kubbaa miilaa tokko keessatti yoo kennamu argitanis dhageettanis beektu. Kubbaa miilaa keessa kaardiin diimaa tokkoon isaayyuu xiqqoo miti. Haala taphaa miiraa fi morketti ibiddas bishaanis naquu mala. Taphataan tokko dirree keessaa yoo bahe garee isaa miidha. Morkataa isaaf akka carraatti ilaalamus mala. Garuu taphattoonni 23 dirree keessaa kaardii diimaan yeroo ari'aman dhageessanii beektu. Taateen kun biyya kubbaan beekamtu Biraazil keessatti mudate. Taphni immoo kan kilaboota lama gidduutti taasifamedha. Kan kaardii diimaa hammanaa kennisiise ka'umsi isaa kubbaadha. Ta'us gara boodaa lola makatee poolisiinis gidduu seene. Lolli kun kilaboonni Biraazil lama Cruzeiro fi Atleticoon waancaa liigii chaampiyoneetii Minore jedhamuuf yeroo wal morkatan mudate. Liigiin kun liigii biyyaalessa Biraazil osoo hin taane chaampiyoonaa bulchiinsa Minas Gerais jedhamuuf taasifamedha. Akka gabaasa Reutersitti hokkorri kan ka'e Cruzeiroon morkataa isaanii Atletico Mineiro 1-0 yeroo mo'atedha.